jalqaba irratti hangafootatu daballiin gatii boba'aa hordofee Keeniyaatti mormiin ka'ee tajaajila geejjibaa addaa cite. Waraanni Suudaan magaalaa Tarsiimoo kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jirtu humnoota finciltoota harkaa baasuu beeksise. Raayyaan ittisa biyyaa loltoota duraanii miidhamanii lafaa fi faayidaa adda addaaf hiriira bahan seeraan adabamuu akka danda'an akeekkachiise. Qisaasa dhokataa fi hin mul'anne gowwoomsa buqqa'aan biyya keessaa hin jiru kan jedhuu fi gatii namoomaa walabummaa ragaa istaatiksii Itoophiyaa. Gatiin boba'aa sababa haleellaa buufata gabbisa humna niikuleeraa gamtaa Imireetota Arabaa hordofuun dabale. Masrii fi Eertiraan sarara buufata doonii isaanii galaana diimaa irraa walitti hidhuuf walii galtee mallatteessan. Ameerikaan qoqqobbii meeshaa waraanaa Itoophiyaa irra keessee turte kaasuu beeksifte. Pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp mariin waraanaa Iraan waliin jiru dhaabuuf adeemaa jiru waan danqameef Iraaniin yeroon gahaa jira jechuun akeekkachiisan. Jiini keessa jirru kun ji'a hajjiitii akka dhugeeffannaa amantaa Islaamaatti Rabbiin Allaahiin kaabaan mana amantii jalqabaa waan hundaa dura uume ta'uu Quraana keessatti ibseera. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin toora yuutuubii keenyaa fi feesbuuka telegiraamaa sabiskiraayib gochuudhaan laayik akkasumas taasisuudhaan yaada keessanis koomintii jala nu kaa'uun nu deeggaraa. Amma balballoomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa. Daballiin gatii boba'aa hordofee Keeniyaatti mormiin ka'ee tajaajilli geejjibaa addaa cite. Keeniyaa keessatti daballii gatii boba'aa taasifame hordofee wiixata har'aa sadarkaa biyyoolessaatti hiriirri mormii fi tajaajila geejjibaa uummataa kennuun dhaabuun gaggeeffamaa jira. Kunis magaalota gurguddoo Naayiroobii dabalatee imaltoota kumaatamaan lakkaa'aman imala isaanii kan gufachiise yoo ta'u, dhaabbileen daldalaa fi manneen barnootaa irrattis rakkoo guddaa uumeera. Fincilli har'aa kun kan ka'e abbaa taayitaa to'annoo anniisaa fi peetirooliyoomii EPRA dhiyeenya kana fooyya'insa gatii boba'aa irratti taasise hordofeeti. Abbaa taayitaan kun tasgabbii dhabuu bahaa fagoo keessatti caalatti jabaachaa jiruu fi rakkoo ulaa darbaa hormuuzii irratti dhufeen walqabatee dhiyeessiin boba'aa idil addunyaa addaan cituu isaa akka sababaatti eeruun gatii boba'aa dhibbeentaa 20 olii dabaleera kan gabaase Addis Istaandardi. Waraanni Suudaan magaalaa Tarsiimoo kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jirtu humnoota finciltoota harkaa baasuu beeksise. Waraanni Suudaan waraana waliin ganna 3 oliif geggeessaa jiru keessatti bakka bu'uuraa waraanaa kan taate naannoo Biluu Naayil kibba bahaatti kan argamtu magaalaa Tarsiimoo tokko humnoota finciltoota Rapid Support Forces harkaa baasuu ifoomse. Akka Aljaziiraan gabaasetti waraanni Suudaan ibsa roobii darbee baaseen magaalaa Kor Hasan jedhamtu guutumaan guututti to'annoo isaa jala oolchuu isaa ibseera. Naannoon Biluu Naayil haala teessuma lafaa ishee irraa kan ta'e waraana kana keessatti bakka tarsiimoo guddaa qabdu jedhamtee kan fudhatamtu yoo ta'u, qaamni naannoo kana to'ate salphatti gara giddu galeessa Suudaanitti seenuuf dhiibbaa waraanaa gochuuf carraa bal'aa qaba jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa loltoota duraanii miidhamanii lafaa fi faayidaa adda addaaf hiriira bahan seeraan adabamuu akka danda'an akeekkachiise.
Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa loltoota duraanii miidhamanii fi dhiyeenya kana magaalota Oromiyaa kanneen akka Adaamaa fi Bishooftuu keessatti waadaa nuuf galame osoo hin guutamin hafe jechuun dhimma qabiyyee lafaa fi faayidaalee biroo gaafachuun hiriira bahan akkasumas hiriira kana miidiyaa hawaasummaa irratti gadi lakkisanii irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf akka deemu akeekkachiise. Waraanni kun namoota kakaasuun ajandaa addaa raawwachuuf socho'aa jiru jechuun ibseera. Akeekkachiisni kun kan dhufe loltoota duraanii raayyaa ittisa biyyaa kanneen waraana irratti miidhamanii fi torbaan tokkoof daandii irratti hiriira bahanii fi dhimma isaanii fuula miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii fi taaktookii irratti qoodamaa turu hordofeeti. Loltoonni kun waadaawwan deeggarsaa kan akka lafaa kaaree meetira 500 loltoota waraana irratti miidhamanii fi maatii isaaniif kennamuuf erga waadaan galee bubbuleessi deebii dhabuu isaatti gungumsuu uumuu ture. Gatiin boba'aa sababa haleellaa buufata gabbisa humnaa niwukileeraa gamtaa Imireetota Arabaa hordofuun dabale. Gatiin boba'aa addunyaa wiixata har'aa erga haleellaan diroonii buufata humnaa niwukileeraa Barakahaa kan gamtaa Imireetota Arabaa keessa jiru irratti xiyyeeffatame raawwatee booda dhibbeentaa tokko ol ka'eera. Kunis yaaddoo babal'inaa wal dhabdee naannichaa kan wal dhabdee Iraan wajjin wal qabatu caalatti hammeesseera. Gatiin boba'aa hin calalamin baarmela tokkoo fi doolaara 111 ol yoo ta'u, boba'aa West Texas Intermediate kan Ameerikaa immoo doolaara 107 ol ka'eera. Lameen iyyuu torbaanota lamaan darban keessatti daballii gatii sadarkaa ol'aanaa galmeessaniiru. Kunis abbootiin qabeenyaa balaa bu'uuraalee misoomaa anniisaa fi daandiiwwan doonii naannoo galoo galaanaa golfii irratti uumamee fi deebii hatattamaa kennuu isaaniitiin. Masrii fi Eertiraan walii galtee mallatteessan ammoo buufata doonii galaanaa diimaatti walitti hidhuu hojjechuu gariin kan qaban ministeerri dhimma alaa Masrii gara Asmaraatti tibbana biyyoota lamaan geejjiba, daldalaa fi loojistikii fi tajaajila walitti hidhuu hojjechuuf walii galtee mallatteessan. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu dhiyeessuun deebii hin arganne. Eertiraan Somaaliyaafis waliin walii galticha gadi fudhachuun dabalee Masrii fi Eertiraan geejjiba galaana diimaa irraa walitti hidhuu fi waliigaltee mallatteessuu wal qabatee ministeerri dhimma alaa Masrii Abdellati daawwannaa tibbana gara Asmaraatti taasisaniin biyyoonni lameen waliigaltee geejjibaa fi daldalaa walii mallatteessaniiru. Akkaataa waliigaltichaatti biyyoonni lameen geejjiba galaanarraa wal qunnamuu kaayyoon sarara doonii kana walitti hidhuu ammoo carraa hulaa galaanaa qabaachuu isaanii kanatti fayyadamuun daldalaa fi tajaajila loojistikii biyyoota lameenii fooyyessuu akka tahan ibsan. Dabalataan waliigalticha keessatti Masriin ogummaa ijaarsaa buufata doonii ammayyaa fi daandii baaburaa qabdu Eertiraaf qooduuf waliigalaniiru. Jilli Masrii Eertiraa daawwatee ministeera dhimma alaa biyyattii Badrii Abdallaatii fi ministeera geejjibaa Kaamil Alwaazir fa'aa qabaata.